هاي الشمار كفوني كم جرت داوتوتا في كوجمتوتا كابا في تادلتو جرت نغاكيسني نتجرى نغاكينا الشمار كم جرتان كوجمتوتا في دفتوتا كاباتيو في تادلتيو وندكيسا نغاكيساني نتنغاكينا قالت ربي هرم ودي نجرى غيوتا مراسا بودا akkuma beekamu video hojjechaa hin turre walirraa babbanne jirra hundi keessaniyyuu baga nagaan eegdan jenna. Dhugaadha video hojjenneen beeknu banne jirra. Kanaaf immoo nuuf kalchaa sin jennaa gaafnu akkuma argaa jirtanii haala qilleensa biyya keenyaattiinis wal qabatee lakkaas hojiin hojjetamu tokko waan tokko keessi namaa yoo gammachuu qabaate malee hojii tokko hojjechuu hin danda'anii. Amanutis immoo sababa kanaatiif keessi keenya xiqqoo gammachuu waan hin qabne hojicharraallee fagaannee sinin jedha. Kanatti aansee wanti haalli biyya keenya keessa jirtu kun baay'ee nama sodaachisa. Filis warri sagalee qabdanii uummata keenyaaf sagalee ta'a. Warri immoo qaamni isaanii ilaallatu akka isaanii uummata keenyaaf furmaata tokko fidanii ummanni dhumaa jira. Dhugaa miidiyaarra yoon galu bakka kanuma argaa baay'ee nama waatti ulfaata. Hojiin hojjetamu yeroo hojii keenya illee deemnu nuti yaadni keenya illee achi nu ta'ee jira. Ormaatiin keenya maal ta'u jenna. Warri dhageettii qabdan adara uummata keenyaaf furmaata akka ta'u sagalee ta'an jedha. Yaa'u kan maaf dhufne nutis እና kabajamtoota keenya hundi keenya iyyuu amma dandeenyu sagalee haa taanu walcinaa haa dhaabbannu tokkummaa keenya cimsine nageenya haa buusnu hundi keenya iyyuu immoo iddoo jirrutti amantaa qabnuun biyya keenyaaf tsalooti haa goonu maaliif hundi keenya beetasaba qabna achi maatii qabna yoo isaan achi nagaa ta'an nuti asitti asgabboofne kan hojjechuu dandeenyu iddoo kamittiyuu kan jiru jechuudha yoo isaan biyyi keenya nagaa ta'e hojjennee itti galuu dandeenya malee yoo isaan nagaa hin ta'in yoo biyyi keenya nagaa hin taane nuti illee asitti asgabboofne hojii hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu hundi keessaniyyuu jechuudha amma dandeechanii tokkummaadhaan tsalootii godhaa amma dandeechanii tsalootii godhaa amma dandeechanii immoo sagalee ta'aa uummata keenyanii baati jechuudha. Idduma jirutti akka dhaabbatu sagalee ta'uu qabna jechuudha hundi keenya. Kanaaf iyyuu hundi keessaniyyuu amantii qabdanii tsalootii godhaa biyya keenyaniif. Jaalala haalafsinu tokkummaa haalafsinu hundi keenya jechuudha. Amantiif kutaa wal qoodoo odoo hin taane hundi keenya jaalalaaf tokkummaa labsine walii galteedhaan akka wanti kun dhaabbatu waan hojjechuu dandeenya. Qaamni ilaallatus immoo wanta kanammoo odoo tasgabbeessanii namatti tola jechuudha. Yaada qabate dhugaadhaan qaamni dhimmi kun ilaallatu nuti har'a antinti ni jirunna. Qaamni dhimmi kun ilaallatu hin argu lakki waan kana hin argina jechuuf hin arganii hin beekan jechuuf hin beekanii bichaa maaliif namni akka kana haadha ofiitti mucaa daa'imatti akkatti bara kana abbaa ofiitti garaa jabaateef hin beeku garuu hundaafuu waan biyya keenya kanatti dhufe uummanni keenya tokkummaadhaan fuuldura dhaabbachuu qaban jedhaan akka koottenna. Kadhannaa gochuudhaan hundumti keenya akka amantaa keenyaatti balbala keenya cufnee adara kadhannaa nuuf godhanii biyya keenyaaf kadhannaa godhaa sinin jedha. Kadhannaatu nu barbaachisa yeroo kanatti wanta biraa waan jennu hin qabnu dhugaa dubbachuudhaafina yeroo kana wanti biraan jiru biyya keenyaaf nagaa nu buusi jennee waaqayyotti bu'uu bichaadhaan inni ammasichi boonye miidiyaa gubbaarra sin argina. Kunoo fira meeqatti dhabne buloota meeqatti dhabne jirraan waan kanattina. Baay'ee tokko namatti ulfaatanii wanti biyya keenya keessa deemaa jiru ulfaataadha. Kanaafuu filis warri immoo sagalee ta'uu dandeessan nuti amma miidiyaa guddaa qabanne yookiin immoo sagalee qabnaaf osoo hin taane viidiyoon nuti har'a amma waraabnee gadhiisnu kun abbaa arguun beeknu akka tasaa ta'e namni tokko arguu danda'a. Kanaaf jennee amma dandeenyu amma mana keenyaatidha kuni. Kanaafuu warri immoo dandeessan of hin tuffatina. Ofin tuffitanaati carraa argattanitti fayyadama uummata keessaniif sagalee ta'a abbaa isin ilaaluun beektan abbaa arguu hin beektan inna kanaafuu uummata keenyaaf sagalee haa ta'an hundumti keenya sinin jedha. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa nuuf haa kennu uummata dhumaa jiruuf waaqayyo nu haa yaadatu. Dhugaadha yaa'u machees namni homaa gochuu hin danda'u
waaqa gaditti yaa'u namoota wal cinaa dhaabbatee jaalalaaf tokkummaa wal cinaa dhaabbatee waan jiru tasgabbeessaa garuu isarraan kan darbe immoo hunduu harka waaqayyoo jira jechuudha. Kanaafiyyuu isaa gaditti waaqa gaditti nuti isa amantii qabnu salootii hin goona isinis amantii qabdanii salootii godhaa hundi keessanii jechuudha. Keessaniyyuu biyya keessaniif salootii godhaa. Jaalala labsaa iddoo jirtanitti wal jaaladhaa akkasuma biyya keessaniif illee jechuudha. Maaliif warri biyya warroonni amma ajjeesamaa jiranii namni kamiin warroonni du'aa jiran kun warra uumaan beekne daa'ima uumaan beekne waan ta'eef qotee bulaatu gidduutti dhumaa jira. Reenfamma kanaa bakka tokko irratti baay'ee nama gaddisiisa. Mee namni tokko ofiisaa dhaabatee osoo ilaale mana tokko keessa haadhaaf abbaa obbolaatti dhaboo sun taane mucaan daa'imti tokko osoo nama jalaa miidhamte isa daa'ima dhiisaati inni gahee sumti gahee dimeensaa gahee dhukkubsatee nu harkatti waa ta'eyyuu gaafa nu waa ta'een boonyee maraannee lafa nuuf qaxqaxanamne kan ammoo gaafa akkatti argan baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuufinna lubbuu namaa akka baala mukaatti harca'aa jira dhugaadhaan bara kana keessa lubbuun namaa akkanatti dhumu uumaa itti fakkaachaa hin jiru warra seera gocha kana raawwataa jiranitti cirraashii gubaniiti irra dhaabatanii fa'aa footoo qabu reenfa namaa gubaa baratti namni deebi'ee wal gubaa irra dhaabatee suura ka'utu nutti dhufee jiraanna kun baay'ee tokko ulfaataadha. Maaltu biyya keenyatti dhufuuf akka deemu ani hin beeku bichaa waan dhufurmaata isaanuuf fidu. Garuu nuti hundi keenyayyuu bakka jirutti wal jaalachuu bakka jirutti nageenya labsuu qabna. Ibaan immoo oduu jaalala labsine jenne jaalala labsine jaalalaaf tokkummaa wannoo jenne waliigaltee qabaanne wanni kun dhaabbachuu danda'ani wanna kan akka dhaabbatu gochuu danda'a tasgabbaa'uu danda'a. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu waaqayyo waliigaltee nuuf haa kennu jaalala tokkummaa nuuf haa kennu. Maatii keenyas bakka jiranitti fayyaa nuuf haa godhani warroota du'an immoo nafsee isaanii haa maaru jenna. Ani dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa ani baay'een gadde gama kiyyaanii unkaan adeemnam nama kana hundaa miti nama tokko gizee argan baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu hundi keenya waliif haa yaannu amma dandeenyuun gadi baanee sagalee haa taanu isiniin jedha. Haasaa isinitti hin baay'isu nuti amma nutti dhaga'ame amma namummaa tokko amma nutti dhaga'ame gadi baanee dubbanni jechuudha. Jechuun ennaa akkana miidiyaa kanarra laallee uummata akkas wallaggarraa eessa laalirraa eessarraa dhumaa jiran kan inni ilaalu maalitti galla nama jechisiisa baay'ee nama jechisiisa dhugaa dubbachuuf anoo maalitti hangala'aa nama jechisiisa. Kanaafuu obboloota koo hundumti keessan warri dandeetti qabdan adaraan jedhaan ammas irra deebi'ee sagalee waliif haa taanu tokkummaa keenya cimsinuuni uummata keenya sagalee haa taanu isiniin jedha. Amma dandeechanii amma social media kamiyyuu haa ta'u garuu gadi baate waa sinitti dhaga'ame warri dandeetti qabu bakka miidhuma nama kamiyyuu haa ta'u irratti maaliif tuffachuu mitanii nama xiqqoonna ilaalaa jechuu sun ta'e abbaa arguun beeknu dhugaa dubbachuu waan namatti dhaga'ame isaanii baanii dubbachuu waan namatti dhaga'ame yoo baanii miidiyaan hundi waa'ee dhumaatii uummata kanaa dubbata yoo ta'e xiqqoo wanti jijjiiramu jiraachuu mala ta'a nuti kan nuti dandeenyu kanadha. Kanaafuu akka uummanni keenya dhumne uummata keenya sagalee ta'uudha qabna isiniin jedha. Hundi keenyayyuu haasaa isinitti hin dheeressinu kanaafiyyuu nutti dhaga'ameetuma jennaanis dhufne baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf amma nam tokko karaa biyyaa galuuf hoo yaade maaltu itti mul'ata lammiin koo akkanatti dhumaa jiraan maal ittiin deema jedhetti namni dhugaa rabbii asumaa achi siqiqa jechuudhaan. Kanaafiyyuu immoo wanni kun akka dhaabbatu kan keessanii amma dandeechaniin gadi baatee dubbadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu nuti waan nuti dhaga'ame dubbannee jirra. Na hundi keessanii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa warroonni mammatiin wajjin jirtanis guddaa galatoomaa isiniin jenna. Warroonni chaanala keenya faara taatan kaabbatii taadaluutii sabskiraabii laayik sheer koomentii gochuun nu jajjabeessa bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nutis immoo yeroo dhiyootti yoo bergite kana keessa ta'anii oduu kun argamu wanta nama gammachiisu hojjechuun ni ulfaata. Haa ta'u malee immoo yaa inni walitti deebina viidiyoo biraatiin jechuudha. Kanaafiyyuu amma sanitti nagaa nu turaa isiniin jenna. Waaqayyo biyya keenya nagaa godhu tokkummaaf jaalala nuuf haa kennu isiniin jedha. Galatoomaa. ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ ፊት አልቆምኩም በሐሰት ክስ እውነት አለኝ ተበዳይ ነኝ ያንተ ፍትህ የምታኖረኝ
በዙፋኑ ንጉሥ አለ በዙፋኑ ይፈርዳል አይፈርድም አስረዱ ይፈርዳል አይፈርድም አስረዱ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ንጉሥ አለ በዙፋኑ ይፈርዳል አይፈርድም አስረዱ ይፈርዳል አይፈርድም አስረዱ